Akkam jirtanii fayyaa keessanii har'allee viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Har'a akkamitti maadiyaatii ofirraa mana keenyatti balleessinaa kan jedhudha. Asitti misira qaba. Misira kiyyatti bishaanitti godhee sirriitti dhiqaa jechuudha. Erga akkanatti dhiqeen booda bishaan isaa keessa jissee al 2-3 dhiqee sirriitti sanaan booda bishaanitti godheetiniin bulchaa akkanatti sirriitti laafuu akka naa bullaa'utti jechuudha. Amma bishaanitti godhadheetiniin haga sa'aatii 5 yookaan 6 takka akkanatti teessisaa yookaan halkanis itti naxxanii teessisuu dandeessanii. Kunoo akkana fakkaataa sa'aatii 5 booda misirri kiyya kunoo jiidhee baay'ee laafee bareedeera. Ergasii daaktutti naqadheetiniin qopheessadha jechuudha. Misirri kun faayidaa baay'ee qaba fuula keenya akka nu ifuu fi akkasumas warri fuulli keessan oilii skinii ta'ee baay'ee isinii fayyada. Oilii san isinirraa hir'isa. Wantoota gurraacha nurraa ba'anis isaanis nurraa akka hir'atan taasisa. Misirri baay'ee gaariidha fuula keenyaaf. Itti aansuudhaan oliveeraa qaba. Asitti oliveeraan kunis fuula keenyaaf baay'ee bareeda. Isa maankiyaa tokkotti buufadha. Isa kana hoo isin fireeshii qabaattanii fireeshii sun inni baay'ee gaariidha isa wayya kanarra. Ani amma fireeshii waan hin qabneef jeelii isaa fayyadama. Maankiyaa tokko egaa akkanatti itti godhadheen booda dammas itti godhadha maankiyaa tokko. Dammas orgaanik odoo fayyadamtanii baay'ee bareeda orgaanikni. Isas soon qabaannee kaanis fayyadamuu ni dandeessu. Dammi kunis faayidaa baay'ee qaba fuula keenyaaf. Fuula keenya nu bareecha. Dibata kana qopheessuu baattanis oliveeraa fireeshii kanaas gubbaatti argitan kana isa bakka lamatti addaan murtanii bishaan isaa san guyyaa guyyaan odoo isinirraa badutti jechuudha. Guyyaa guyyaan osoo dibattanii inni baay'ee tokko bareedadha. Dibata kana qopheessuun barbaanne oliveeraa qoftiyyuu namarraa balleessa. Baay'ee gaariidha itti fayyadamaa isiniin jedha. Kunoo daakee deebi'eera akkuma argitanii kana fakkaata. Amma meeshaa itti garagalchatutti itti garagalchadhe hanga guyyaa 3 dibata naa ta'utti firiija keessa galchadhaa jechuudha. Yoo isin jalaa qal'ates kiyya diqqoo amma qal'iseera akka dibataa ta'utti bishaan irraa hir'isuu dandeettanii bishaan dura ittiin jiistan san jechuudha. Kana fakkaata akkuma argitanii dibanni kiyyaadha qopheesse. Amma fuula keessan saamunaa fuulaatiin dhiqattaniin booda fuula keessan akka nama harka kiyyarra dibu kanatti sirriitti fuula keessan dibattan suuta godhaatiniin maasaajii gootanii jechuudha. Kana torbaanitti al 3-4 yaaluu qabdanii guyyaa takka dibattanii jennaan isinirraan badu kuni. Torbaanitti al 3 guyyaa 4 dibatuu qabdanii guyyaa tokko hedduu oolaatiniin akkasitti isinirraa badutti dibattanii jechuudha. Akkanatti egaa dibadheen booda haga daqiiqaa 30 takka haga inni goggogee jedhutti teessisa. Sanaan booda bishaaniin fuula keessanii dhiqattanii jechuudha akkuma argitan. Kana irra deddeebitanii yaaltanii jennaan isinirraa badaa abdii qaba akka isinirraa badu. Garuu guyyaa takka 2 dibattanii dhiistanii jennaan akka isinirraa hin banne isinitti hima. Kana fakkaataa viidiyoon har'a qopheessee yoo jaalattan laayik, sheer, koomentii gochuu hin dagatinaa. Viidiyoolee biraallee isinii qabadhee dhufaa kan isiniif ta'u kan barumsa isirraa argattanii akka jaalattan abdiin qaba. Kanarraa xumureera nagaatti.